faayoo hajjii caaltuu abdii yookiin yaayyaa hoppi jechuudha. Caaltuun akka ulfaataatee ulfa ishee har'a gammachuu isii kan namu itti gammadu. Namni tokko yeroo ilma argatu keessatti hedduu gammada, baay'ee itti gammada. Ilma jechuun waan xiqqaa miti. Yeroo kana keessatti amma caaltuun yeroo hajjiidhaaf deebii himuu deemtu. Hajjiin jabanaa bunaa cabse jechuudha. Jabanaa bunaa cabsuudha, reekaardii cabse jechuudha. Namni kun gonkumaa akka namaaf hin taane yookiin dubartii kamiifuu akka bakka hin buunetti kan lallabamudha jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isinidha. Dhufnee walitti deebinee jirra. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Viidiyoo keenya summaa like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Har'a viidiyoon isinii qabadhee dhufee yaayyaa hop caaltuu yookiin shaasheetuu faayoo fi akkasuma hordoftoonni isaanillee wantoonni isaan irratti argaman hundumaa wantoonni isaan hojjetaa jiran hundumti isaaniitu wantoonni hajjiin hojjetaa jiru waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Hajjiin jabanaa cabsee manaa ba'uudhaan reekaardii cabse jechuudha. Kuni gonkumaa namni kun akka ilma shamarran takka dubartii takka hin taane jireenyi isaa jireenya mallaqaa fi akkasumas jireenya garaa qofa kan ta'e jechuudha. Yaa Rabbi garuu asirraa maaliin dubbachuu barbaada? Nuti dhiirri tokko gaafa dubartii tokko walitti dabalamu maaliif? Fedhii fooniif immoo jireenya ofii jijjiiruuf tokkoffaa ilmaaf jechuudha. Namni yeroo walitti dabalamu jireenya isaa san lama irraa sadii ta'ee waliin xaaratee waliin dalagatee wal guddifata jechuudha. Isuma dhugaa kan dubbannu taate inni lammaffaa mootuyyuu namni gaafa dubartiin takka gaafa maatii isii biraa baatus akkasumas jireenya kiyya jijjiiradha. Maatirraa baatee abbaa manaa isii wajjin maaliif jiraatti? Isii maaliif jiraatti? Ilmoo argachuu fi deebitee mootuyyuu baqa maatii isii san ani guddina isii san agarsiiste kalaas of danda'ee jiraadha. Bultii ijaarradha. Ilma argadha. Ilmoo kiyya guddifadhee barsiifadha jedhan malee hajjiin har'a jabanaa cabsuudhaan reekaardii cabse jechuudha. Jabanaa cabsee manaa fiigee ba'e. Hajjiin maaliif jabanaa cabsee manaa fiigee ba'e? Maaliif ta'e mootuyyuu? Maaliif jabanaa cabsuun ga'e? Maaliif mootu ilmoon barbaadu? Gonkumaa inni ilmoon barbaadu maaliif jedha? Yeroo hundumaa balaaleffannaa ilmoo qabachuudha. Dubartoonni dhiirota akkanaa kanarraa caaltuun balleessan guddaa qabdi dhugaa Rabbii dubbachuu. Lammaffaa faayoon itti dabalamuudha. Imaan jechuudha. Hedduu tokko imaan baay'ee tokko bakka kanatti tolteedha jechuudha. Maaliif jireenya nama sanii argitee irraa fottoo'ee jireenya ofii amma ilmoo ofii godhatee jiraachaa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu maal isinitti fakkaata? Nuti hamma wanni nuti wal barsiisuu wal gorfachuu qabnu dhiirota akkanaa gonkumaa balaaleffadha jechuudha. Dhiirota akkanaa balaaleffadha. Dhiironni akkanaa gonkumaa dubartootaaf hin taatu. Dhiirri ilmoon barbaanne dhiira jedhaniitu hin yaadamu qabatan jechuudha. Dhiira jechuun dubartii takka otoo isaan argin dura walitti dhufnee ilmoo ijaarana jettee jaalala keessa wal seensisti jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhiirri tokko bultiidhaaf dubartii takka gaafa barbaadu otoo isii hin argin durattuu ilmoo isii arguuf hawwa jechuudha. Ilmoo akka keetii argadha, mucaa akka keetii yookiin intala akka keetii argadha jedheenii yaada kana ibsaaf jechuudha nama jaalatu sanii. Dhiirota akkanaa kun dhiironni nama fakkeenyaaf akka kun hin dhalatanii jennaan hin guddataniiru jechuudha. Maaliif siif hin taatu? Jireenya keetiif hin taatu. Jireenya keessa harkaa dhiphiste, jireenya keessa harkaa booressite. Fedhii ati ilmaaf qabdu guddina akkamii akka guddise jettee yaaddu? Guddina akkamii guddisaa? Ilma akkamitti guddifadhe jettee ati yaaddu san sarkaa bittinneessee hamilee keessa harkatti cufa jechuudha. Fakkeenyaaf hajjiin amma otoo nama qalbii qabu ta'ee hojii isaa hojjetaa, yuutuubii isaa dalagataa, jireenya amma fakkeenyaaf nama mucaa fatee mucaa dubartii lama yaman keessatti fuudhee ilmoo argate dubbiin ka'ee jira hin jiru jechuudha. Inni dubartii takka irraa yoo ilmoo argate dubartii lama qaba garuu ilmoo argachuun isaa mana isa baasisee jabanaa isa cabsisee jechuudha. Jabanaa cabsuun immoo bakka jireenya isaa san bittinneessuu jechuudha. Akkamitti jabanaa jechuun waan itti nyaatamee dhugamu tokko kabaja qaba jechuudha. Maaliif bakka kamittuu nama kamuu birattuu iyyuu waan itti nyaatamee dhugamu kabajaa qaba. Inni garuu ol fuudhee kash godhee cabsa jechuudha. Maaliif inni
jibbaa ilma isaasan ilma foon dhiiga isaasan ilma isaasan jibbuu jechuudha. Daa'imni kun viidiyoon kun immoo beekaan ta'a jechuudha kaka'uu miti. Innaa isa biraa fakkeenyaaf kaka'u ta'e bakka biraa maxxanfamee ta'a. Ilmi kun immoo guddachaa deema. Isii kana yoo ka gargar ba'u ta'e illee ilmoon kun kan dhalatu caaltuun immoo fakkeenyaaf karoorfattee jirti jechuudha. Karoora isii kana yoo odoo hajjiin kan gatu ta'e abdii fi saayidoon hin gata. Dhugaa dubbachuun abdii saayidoon nama caaltuu gatu miti. Maaliif isaantu biyyarraa fide waan ta'eef. Garuu eenyutu itti dhalchaa jira? Hajjiidha. Hajjiin akkamitti ilmoo kiyyaan barbaadu jedha. Maal inni namaa miti? Dhiira miti? Maa yoo ilmi isaa duuka bishaan dhugee bule? Laazim ati algaa gaarii qabaachuu, qabeenya mallaqa miiliyoonaan qabaachuu, makiinaan qabaachuu si barbaachisa. Fakkeenyaaf fudhannee Sa'idoon achi keessatti duroomee Yaayyaa Hoop yookiin Abdiin achuma keessatti makiinaa dalagatee biti. Mucaa tokko jechuudha inni maqaan isaa Yaasin. Yaasin amma ilmoo lama ta'e sadii ta'e akkas qaba. Yaman keessa jiraate. Maaliif hojii isaa irratti hojjete jechuudha. Hajjiin nama Sa'idoo fa'aa wajjin biyya san keessa ture jechuudha. Nama Amarruu Shawufaa Yaasin fa'aa nama kana duuka nama yuutuubii yeroo jalqabaa dalagaa ture. Garuu immoo maaltu sammuu isaa keessa jira ofitti amantummaa fi gowwummaa jedhamu isa santu keessa jira jechuudha. Gowwaa nuyi bara ilmoon argate jedhee kan yaadatu jira. Isaa kanaa miti. Garuu immoo ilmoo isii kana odoo hajjiin bira odoo abdiin bira jiraatu baate nisbiin caaltu kasaaraa taate jechuudha. Maaliif inni dhiigni isaa ni danfa jechuudha. Yoo waa'ee ilmaa dubbatan dhiigni hin danfa. Maaliif akkas ta'an dhugaa rabbii dubbachuu hedduu kan nama dinqisiisu nama gaddisiisudha nama jibbisiisudha. Namoonni akkanaa kun oduu dhalachuullee baatanii waa tokko natti fakkaatu. Maaliif ilmaan argadhu amma ijoollee maal xixiqqoo ijoollee yeroo ammaa daftee fuutu ilma argachuuf jarjaran jechuudha. Inni garuu jaarsi mataarra ilmoon argadhu jedhe jabanaa cabsa jechuudha. Maal jechuudha jabanaa cabsuun? Muduu mucaan bira jiraatu baate mucattiin mataa addaan baasee bara. Astaghfirullah maalini kun namni akkana na aarsee jira. Dhugaa rabbi baay'ee tokko dhaaniin baay'ee tokko miira keessa galee jechuudha akka kootiiti. Akkamitti ilmoon argadhu jedha. Kalas maal godhu erga ilmoon arganne ofitti deebisaree gaafuma dura isiin dhuftusanuyyuu ani caaltu immoo iddoo tokko galateeffadheeyyuu maaliif hojii kana raawwachuun isii waan gaariidha jechuudha. Maaliif faayollee baay'een galateeffadhe. Dubbii kana hajjiin dhaga'uu qaba dirqama dhaga'uu qaba kan jettu raawwattee haasoftee jechuudha. Galatoomii jennaan asumaan faayonni mucattii miskiinaa caaltuu ofitti qabdee caaltuullee isii ofitti qabdee mana tokko keessa masaanuun jiraachuun ni ulfaata. Garuu isaan obsaan caaltuun fakkeenyaaf erga dhuftee hojiin qabdu jechuudha. Faayotu hojjeta amma mana kee wacees ta'u kiras ta'u irraa dandeette jechuudha. Kanaaf amma ilmoo yeroo argametti waciinni baay'ata jechuudha. Kanaaf jechuudha caaltuun ilmi isiin argattullee dhiira maaliif hojjetan dhiira akkanumatti iyyuu dhiira na fakkaata rabbiin isii haa guddisu rabbiin isii haa kennu rabbiin nagaan isii haa hiiku jennaan maaliif caaltuu miskiina mucattii miskiina wallaahi mucattii miskiinarra daangaadha marra bakka mucattiin baay'ee namatti toltu amala qabeetti dhawuu caalleefti arrabsu caalleefti bakka waa hunduma keessattuu isaa tayyate jechuudha. Dubartii akkanaa immoo dhiironni dhugaa hedduu jaalatu garuu immoo ajjii biratti kabajaan hin jiru jechuudha. Jaalala caaltuuf qabataananii namni kun waan akkasii sana raawwatu. Otoo jibbeeyyuu immoo otoo nama qalbii qabu ta'e otoo jibbeeyyuu ilma kana argachuu otoo jibbee wanna uume kana baasu. Ajjiin barama fakkeenyaaf caaltuun odoo ilma kana hin baasa jettee hin baasa. Isuma dhugaa isinii jedhu hin baasa. Oolee otoo hin baasa. Otoo caaltuun hin baafna bakka kan jettuun ta'e ruuhii kana baasa jechuudha. Hajjiin namaa miti maaliif akka isin ta'e jecha hin beeku jechuudha. Asuma dhimma yeroo ammaa deemaa jiru irratti waa'ee amantaa fi akkasuma burjaajoo musliimaa fi warroota walitti bu'iinsa mootummaatiin kana keessatti wantoonni nuti walitti bu'iinsa hedduutu jira jechuudha. Hedduutu deemaa jira. Ijoolleen gareen uummatanii ijoolleen kiristaanaa addumatti gareen uummatanii asirratti duulaan jiran jechuudha. Obboloota koo kiristaanaa obboloota koo amantaa ortodoksii amantaa pheenxii amantaa garaagaraa hordoftan please garee waliin qoodina. Mucaa tokkotu maal jedhe yaa Dr. Aslii nuti amantaa keenyallee diigee jira beeta kiristaanii keenyallee
diigee jira mootummaan. Ishii erga beete kiristaaniin keessan diigame maa gabbaatanii mormatinaa. Amma waa hedduutu ka'amaa jira, waa hedduutu deemamaa jira lafa Finfinnee irratti. Gonkumaa jechuudha. Namni tokko biyya tokko keessa jiraatee yoo waliigaltee hin jiraatin fakkeenyaaf uummata musliimaa achirraa qarannee uummata Oromoo kiristaanaa achirratti dhaabne yoo jedhamillee hin danda'amu. Uummata Amaaraa achirratti dhaabne yoo jedhamillee hin danda'u. Uummata Tigree yoo jedhamillee hin danda'u. Inni kun maa inni ree? Gonkumaa lafti suni handhuurri Finfinnee suni handhuura jechuudha. Handhuurri Finfinnee sun ka Oromooti jechuudha. Tuulamaa Arsii xinna biyyoon hin jiru. Ka Oromooti. Akka waliigalaatittis lafti sun abbootiin keenyallee durirraa hawwotiin keenyallee akaakiyyee abaabiyyee jinnii hundi isaaniitu maaliif nasbeen isaa ishee Arsii Harargee akkumatti sammuun keessan isin yaaddi. Yaa uummata kiyya. Ijoolleen kiristaanaa amma wantoonni isaan haasa'an amma uummanni musliimoonni isin hubatuu qabdan. Sirriin uummanni musliimaa yeroo kana dubbachuun isaanii dirqama. Anas ta'ee sis ta'ee dubbachuun keenya dirqama. Amantaa musliimaa jechuun quraana gubachuuf masgiidni gubamuun abadan gonkumaa hin danda'u. Callisuu qabnu jechuudha. Gaaf amantaan keessan tuqamellee callisuu qabda. Namni har'a amantaa ala isin hagalu uummanni jechuudha. Gaafa dhiyoo kana waa'ee faarfannaa afaan ortodoksii afaan oromootiin akka tawaldamuma afaan oromootiin haa faarfatamu gaaf jedha. Gaaf sanbar uummanni oromoo isin bira dhaabate. Xiqqaa guddaa viidiyoo irraa hojjete. TikTok irratti, YouTube irratti, Twitter bakka hundarrattuu viidiyoo irraa hojjete. Maaliif gaaf san kan hojjetarre tokko haa taanudha. Nuti tokko haa taanu. Har'a ammoo quraana masgiidni gubamuun immoo tuyyuu abadan gonkumaa hin dubbatinaa isin jechuun saala guddaadha. Yoo dandeettan hamma dandeettanii kaatanii nu cinaa dhaabbachuu. Hoo dadhabdan immootu uummata musliimaatiif dhiisaa ijoolleen kiristaanaa jechuudha. Uummata musliimaatiif dhiisaa. Waliin borjaajisinaa, waliin qoodinaa. Hamma feete. Fakkeenyaaf hamma aslii kana nama waan rabsu hin jiru jechuudha. Asliin akkamitti masgiidni diigamaa, akkamitti quraana godhu. Fakkeenyaaf mana kaartaa pilaanii hin qabne tokko dhufanii mootummaa yookaan immoo mana tokko karaan gaafa irra ba'e seeran bootan kennamee fi qalameen tuqamee yeroo itti dabarfatamee meeshaan keessa yaa'amee seeran bakka sanii ka'ee bakka biraatti deemee ijaarratama malee akkuma isin hadha akkana haa ta'u amantaa musliimaa jibba amantaa kiristaanaa jibba kun dhugaa rabbii wanni uummata kiristaanattu masgiida keenya diigee odoo hin taane mootummaatu diiga jechuudha. Mootummaa quraana keenya gube, mootummaa masgiida keenya gube, mootummaadha malee warroonni amantaa biraa hordoftan ofii keessanii ittiin seenina. Waliin qoodina. Ijoolleen musliimallee ijoollee kiristaanaa hin tuqina. Ati biyyaan baa jirta. Haati kee, abbaan kee, obboleessi kee biyyatti gaafa asii bilbiltee wal dhoosiste ati biyyaan baa jirta isaan achitti nisbee walii baasan. Maaltu sitti dhagama? Himmoo asii bilbiltee akkana jettee kan meeqa kamtu jira? Miliyooniin jira bara ijoolleen asii bilbiltee mucaa gaafa amantaa islaamummaa qabatee waa'ee seenaa isaa duraanii waan isaan maatiin isaa barsiisa hime jechuudha. Akkasuma ammallee nama cima nama quraana saffazee nama Hamza Takluu seenaa isaa yoo himu kan ta'u ta'e yoo seenaa himu wanni hundi ka'umsarraa jechuudha. Maaliif ree ila waan tokko keessatti hubachuu qabdan. Fakkeenyaaf barataan tokko kitaaba garaagaraa dubbisa jechuudha. Kitaaba garaagaraa fakkeenyaaf barataan cimaan kitaaba garaagaraa dubbisa. Nuti immoo yeroo kitaaba san dubbisnu sanitti waan hin qabne fakkeenyaaf amma sheekotiin keenya kitaaba pheenxee hin dubbifti kitaaba matsaafa quddus soomaa hundumaa hin dubbisan. Maaliif ree cilil godhanii ilaalan jechuudha. Isinoo cilil godhuu dhiisa qubee takka hin dubbiftan jechuudha. Warroonni waa'ee amantaa beeku. Amantaa ortodoksii ta'e, amantaa pheenxee ta'e, amantaa jinnii ta'e hundumtuu abbaa waan fedhetti amanu mukatti haadhamu. Mukuma kanatti amanu.
Kanaafuu mootuyyuu wannan taanen ijoolleen amma miskiinan biyyi mana namaa ammana biyya arabaa dalayde uuman taanen haasa'ina ol baatanii tiktookii irratti uuman taanen haasa'ina uuman taanen odeessina namaaf nama walitti hin buusina. Ka amantaa muslimaa waa'ee masgiidaa waa'ee qur'aana keenyaa dhiisa maaliifi kana yoo isin ta'uu miti bakka namaaf saba walitti hin buusina. Namoota biyya keessa jiraatan amma walitti buusuuf deemtan jechuudha. Kee mana biyya ambaa jirta keetii biyya ambaa jirta. Namni mana amma fakkeenyaaf mana ijoollee kiristaanaa keessa muslimni tokko kireeffatee jiraata. Ijoolleen kiristaanaa tokko mana muslimaa tokko kireeffattee jiraatti. Akkamitti isinitti hin dhagahamne kun jechuudha. Kan akkamitti yaaduu dadhabdan. Haga ol kaatanii teetumaa fi bakka miidiyaan sitti tolee miidiyaa irratti baatee waan argite odeessite. Namaaf nama wal nyaachifte. Dhugaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Viidiyoo kana jechuudha. Nama hunda biraan ga'a. Wal gorfadha wal hin arrabsina khalaas hin gaya. Maal isinii godha? Ati har'aa ol kaatee biyya bilbiltee akkana jettee odeessite. Bakka kana murtee kana uummanni muslimaa masgiidni diigama dirqama mootummaan deebisee ijaaruu qaba. Masgiida 20 diiguu yookiin masgiida 25 ijaaramuu qaba. Guutatee jettee jechuudha. Muslimni tokko yeroo waan tokko hin goone jedhu bootaa qur'aana fi masgiidatitti abaddan eenyumtuu akka of duuban deebine hin beekan jechuudha. Amantaa keessanillee isinillee gaafa amantaan keessan tuqamu abaddan eenyumtuuf duuban deebi'u. Maaliif amantaa keessatti amantaa waan fedhetti amani mukatti amanii dhagatti amanii waraqatti amanii jechuudha. Namni tokko si dhoogu jiru amantaa keessatti kabaja situ wajjin galee bu'a situ wajjin du'a amantaa keessatti. Gaafa duuta ati amantaa san bakka amantaa saniin duuta jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ortodoksii taates yoo pheenxee taates yoo waan taates amantaa saniin duuta. Isumaan dhagatta jechuudha dalagoo keeti. Garuu maaltu amantaa muslimaa keessa si seensise? Maal si godha? Jechuun warroonni wallaaqanii warroonni waan hin taane haasa'anii warroonni amantaa muslimaa tokko warroonni waa'ee siyaasaa otoo hin taane ijoollee keenya kan warra burjaajessaa jiranii ijoollee keenya kan waa'ee amantaa fakkeenyaaf ani amma muslimaa waa'ee amantaa kana yookiin guutuu isaa beeka yookiin guutuu isaa hin beeku. Isin hagalu maaliif wanni tokko keessatti amantaa namni fakkeenyaaf qur'aana qaraatee qur'aana kana hafazanii qur'aana kana kattamtee irra deddeebite baramma hin salaannaa hin soomnaa alhamdulillah rabbil alamin. Garuu warroonni beekumsa guddaa qaban ulumaa'onni jechuudha. Ka qur'aana akka bishaanitti dhugan jechuudha. Ka waa'ee isaa beekan. Kanaafuu yommuu ta'u nuti isin warroonni amantaa ijoolleen tokko dhaabbichuu jedhu. Dhaabbichuun isin duuka qabrii bu'aa inshaallah. Dhaabbichuun gaafate duute isin duuka qabrii bu'aa. Innis amantama isaa saniin qabrii isaa bu'ata jechuudha. Keessattuu dhalaan jechuudha. Keessattuu dhalaan bara warroonni abiyyi deeggaraa jiran hundi isaanii amma masgiida irratti taateen kun taate taanaan dhugaa jirtu. Suuta keessa mul'ataa deemtanitti dachaa jiran. Maaliif dhugaan suuta keessa baatee takkaan hin baatu. Suuta keessa ifaa deemteef jechuudha. Warroota kaleessa dhaabbichuu kiyya jedhe. Bifa dhaabbichuun ati akka shinti beetii dhiitu si beeka. Dhaabbichuun ati akka udaan ijoollee arabaa dalaidu si beeka. Kan akkamitti yaadne mataa keessa? Akkamitti yaadne? Ati bar jawaarii dhiisee dhaabbichuu dhiisee abbaa fedhayyuu jechuudha. Ati abadan masgiida rabbiitiif quraana walitti dhufu. Amantaa keetii walitti dhufu. Amantaa keetii. Abbaa siyaasaa ta'e, mootummaa ta'e, jinnii ta'e, jaankaa ta'e jechuudha. Quraana keetiin abadan walitti dhufu jechuudha. Waan tokko keessa gadi hubatanii amantaa tokko otoo hin beekin immoo waan isaa otoo hin beekin borcuun bu'aata kan qabu waa'ee amantaa namaa tokkoon jechuudha. Nuti miskiina mana namaa dalaynu oluma kaanee tatatatatatatatatuma beena irratti jechuudha. Garuu nuti uummanni muslimaa har'as taanan borus taanan amantaa keenyan atis amantaa keetiin akkasumatti duuta. Otoo fakkeenyaaf yeroo wanni tokko raawwatamu hin calliftuun dubbatta amantaa keeti. Nutillee akkuma sheekotiin jedhan amantaan keenya
masgiidni keenya mootummaa olii jedhanii murteessanii jiran. Har'as taanaan borus taanaan masgiidiif qur'aanni mootummaa olii. Ruuhii teenya jechuudha. Ruuhiin tun baatu hin deebiti hin deebitu. Ruuhii teenya. Siifis amantaan kee kan hordoftu siifis akkasuma jechuudha. Itti amanta waan ta'eef. Dubbatee jira kaleessa galgala mucaan tokko jechuudha. Ani amantaan kiyya kiristaana jedheetu jira. Garuu mootummaan masgiida 20 diige. Boru dhufee charchii diiguu danda'a. Boru dhufee beeti kiristaana diiguu danda'a jedhee dubbata. Ka'umsi amma ka'ee eessa ga'a? Eessatti dhaabbata? Isin jechuu barbaadee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya kana laayikii share sabiskiraayib godhaa. Qorritanii jirtanii na harka laaftanii jirtanii anillee dadhabee jira isin harkaan laafee jira. Laafinsa kiyya kanammoo akka ol ka'u jajjabaadha. Laayikii share sabiskiraayib godhaa hundumti keessan isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin biyya keenya biyya nagaa nu haa taasisu waan nu taane nurraa haa qabu waan nu taane nutti haa qabu isinidha. Laayikii fi koomantii barreessaa. Waan isin jechuu barbaada. Kanaafiyyuu waliin bortaa jessinaa isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kuni wallaahi taate yeroo amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru irra namoonni hedduu walitti bu'aa jiran jechuudha. Karaa gandaatiin wal qoqqoodanii kuni garaa gandummaan qabu dhugaa isin jechuu barbaada. Amantaan keenya gandummaa keessatti filatu. Jimma filatu, Arsiin filatu, Wallagga filatu, Harargeen filatu. Amantaan musliimaa warroonni lafa maal jedhanillee isaan sun hin laalla jechuu dhufnee agarra. Fidanii amma inumaayyuu Oromoo musliimaa fi Su'uud Arabiyaa walitti galchu. Tarii maaltu beeka biyya Itoophiyaa jedhamtu tana Rabbiin immoo tolu kaasuu danda'a. Namicha kana nurraa kaasee biyya kana yookiin akka biyya Su'uud Arabiyaa gochuu danda'a. Hin beekamu bara waraqaan xaafee qabu jechuudha. Fakkeenyaaf koppii godhamee barreeffamee darbe jechuudha. Bakka miiliyoonatti laxxafame. Tarii namoonni hin beekan malee yeroo wanni amma barreeffame kun dacheen amma isaan irratti Itoophiyaa duraanii yookiin immoo akka Jawaar jedhe san kolkolee hin deebifne jedhan san yookiin immoo isin sun jiidee Oromoo musliimaa isaan amma tuffatan yookiin Oromoon kiristaanaa isaan amma tuffatan kun deebi'ee tokko ta'ee biyya teessan guddisuu danda'a. Inshaallah biizinillah hin beekamu garuu wanni kun faallaa ta'uu danda'a. Biyya san biyya Su'uudii gochuu danda'a. Biyyi sun biyya hunda caaltu ta'uu dandeetti. Oromoon isaan haqa tuffatan, Oromoo musliimaa tuffatan. Maaliif Oromoo musliimaa bichaa jedhanii odeessan? Oromoo kiristaanaatiif musliimaa walitti buusu. Isiniin galuu yaa uummata kiyya. Isiniin galle har'allee isiniin galle. Isinii haa galu. Katabbiin isaan har'a Su'uud Arabiyaa nu yaadatan tun biyya keenya san seentee inshaallah biyya keenya san keessatti masgiidni Rabbii guddaan yookiin immoo haramaa kun biyya Itoophiyaa biyya Najjaash